Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaan koo Shuumii Garbicheen jedhama. Orotex chaanaalii keessan kan waa'ee kompiitaraa, sooftiweerii fi itti fayyadama isaanii kan isin barsiisu yommuu ta'u, dabalataanis beekumsa waliigalaa irraa kan argattanidha. Maatii chaanaalii kanaa taatanii kan jirtaniif galatoomaa isiniin jechaa, warri maatii kanatti dabalamuu feetanis laayik, sabiskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun maatii keenyatti dabalamuudhaan nu waliin hojjechuu ni dandeessu. Tola guyyaa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe akkamitti Microsoft Office kan yeroo darbee feenee turre yookaan install goonee turre sana akkamitti akka activate goonu kan isinii hubachiisu ta'a. Hamma dhumaatti na wajjiniin turan affeerraa kooti. Jalqaba activate ta'eera moo hin taane kan jedhu sana check gochuu qabna. Word kan jedhu bantanii yeroo banuuf jettan Microsoft Activation Wizard kan jedhu display godha. Blank document gaafa bantanis product activation failed kan jedhu irra keessan document waan jedhee akkuma argitan kana isinitti mul'isa. Kana jechuun Office'n keenya activate ta'ee akka hin jirre nutti mul'isee jira jechuudha. Isa kana furuuf maal goona kan jedhu sana duraa duubaan ilaalla. Inni jalqaba seetaappii keenya intarneetii irraa firiidha waan ta'eef daawunlood gochuu dandeessu. Daawunlood gootanii fooldara ta'e keessa keessu. Ani fooldara kana keessa kaa'adheen jira, banaan jira. Bakka kanatti paaswoordii mataa isaa danda'e qaba. Paaswoordii sana bantanii tekstiitiin koppii godhattu. Erga koppii gootanii seetaappitti double click gootanii bakka sanatti paste gootu. Okay yeroo jettan iddoo kanatti akka nutti install gochuu dandeenyuudhaaf display nu ta'a jechuudha. Windoon inni sadaffaa informationii isaa dubbisuu dandeessu. Office meeqa activate gochuu akka danda'u seetaappiin kun office kan jedhu irratti yeroo tuqxan informationii jalaati. Informationiiwwan jiran detailii isinitti agarsiisa bakka kanaati. Dubbistanii office meeqa gochuu danda'a activate kan jedhu sana ilaaltu. Inni arfaffaa activation kan jettutti cuqaastu. Activation jalaati activate office kan jettu sana yeroo cuqaastan amma processii jalqabee jira. Amma process godhee gaafa xumuru successfully akka activate godhee nutti mul'isa message nuu fida. Resources hin barbaachisu normally description box keessatti linkii isaa isinii kaa'a. Download gootanii fayyadamuu dandeessu. Seetaappii KMS auto seetaap kan jettu kan yookaan activation kanaaf kan nu gargaaru jechuudha. Bakka kanatti well done hojjetamee jira. Productiin keenya successfully akka activated ta'e nu agarsiisa. Normally xumureerra jechuudha. Wantoota bannee jirru normally cufuu ni dandeenya. Erga cufnee kan jalqabaa Office keenya yeroo bantanii activated product activation failed kan jedhu jira waan ta'eef inni badeera moo hin banne kan jedhu sana check gochuudhaaf wordii bantanii wordii gaafa bantan blank documentii gaafa tuqxanii isheen jalqaba gara oliitti product activation failed kan jedhu sun irra hin jiru jechuudha. Document wordii jedhee kaa'ee jira. Akka irraa barattanii abdii qaba. Galatooma.